Ashama harka fuune hordoftootaaf daawwattoota gammee fi nagaaf jaalalli tokkummaan Rabbii bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Har'aas seenaa jaalalaa tokko jabaa isiniin jechuufan jira. Maarree yeroo hundumaa gammee tuubii waliin turtii keessan taasifadhaa. Gammee tuubii laayik, sabskraayibii fi sheer gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Ani ammaaf maqaa komachuun barbaadu. Kan dhaladhee guddadhee godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa baadiyyaa keessattidha. Maarreenis akkuma umuriin koo barnootaaf ga'een mana barumsaa achuma bakka itti dhaladhe kanatti argamtu seenuudhaan hanga kutaa 5tti baradhe. Gaafan barnoota kootiin kutaa 6ffaatti darbu dhiirota garaagaraa irraa gaaffiin jaalalaa naaf dhiyaachaa ture. Yeroo kanatti ani gaaffii dhiiraa kamiifuu qophooftuu waan hin taaneef barumsa koo qofa hordofuu ture. Umuriin koo gaafa kana waggaa 15 ture. Anis dhiironni garaagaraa waan gaaffii jaalalaatiif na dhiphisaniif jecha mucaa tokkoofan tola jedhe. Innis gaafan gaaffii isaa deebisuuf ani amma yeroo kanatti barachuu waan barbaaduuf bultii horachuun barbaadu. Kanaafuu na eegdee yoo ta'e malee jedhee isaaf himee jennaan innis rakkoon qabu tole haa ta'u si eeguu danda'a. Ni barattaa barnoota kee addaan hin kuttu naan jedhe. Amma aniif mucaan kun waliigallee gaafa baatii 5 guunnu maatiin koo ana duubaa osoo nan hin beekin nama biraatiif na kennaniiru. Amma namni maatiin kootti na kenne kun nama umuriin illee nan gennedha. Akkasumas naman an hin beeknedha. Sana booda maatiin koo waan godhan kana natti himan. Anis waan isaan jedhan kana akkamiin kun ta'uu danda'a? Osoo natti himin na duuba akkamiin gootu? Ani amma yeroo kanatti barachuu waan barbaaduuf barumsa koo qofan hordofan jedheen. Sanaan booda abbaan koos shamarran barattee eessa geessinaan jedhe. Yoo ni didda ta'e dirqiidhaanan si buchisiisa. Maal fidda? Homaa fiduu hin dandeessu. Kanaaf wanta nan isin jedhe kana fudhachuun dirqama sitti taanaan jedheet na sodaachise. Anis abbaa koo baay'ee waan sodaadhuuf waan naan jedhe kana callisee ofitti fudheen mucaan waadaa galeef kanatti hime. Mucaan kunis osoo inni jiru akkamiin kun hundi ta'a. Kanaaf ati kan koo waan taateef namni biraa si fuudhuu hin qabu jedheet na fudhatee badee. Ammani wanti nani mucaa kana faana baduuf tokko mucaan kun umuriidhaan illee anaan gita. Akkasumas mucaa kana baay'ee jaaladheera. Kan maatiin koo naaf filanirraa kan ofii kootii jaaladhe naaf wayya jedheen murtii maatii koo didee mucaan jaaladhe kana waliin bade. Egaa anis akkan isa waliin badeen innis kabaja yookiin durbummaa kunarraa fudhate. Amma maatiin koos baay'ee natti aarani. Isaan cidha qopheessuuf yookiin sirna gaa'ilaa nama atti na kennan kana waliin akka raawwadhuuf guyyaa muraasni gaafa hafu ture kanan jalaa bade. Amma egaa abbaan manaa koo kunis akka safuu biyyaatti jaarsa biyyaa ergee waan jiru hundumaa akka raawwataniif maatii koo dubbisiiseen. Maatiin koos lakke nuti isaaf hin kenninu, isheen isaaf haadha manaa ta'uu hin qabdu jedhanii isa didan. Sana booda osuma akkasiin jirru anaan mucaan garaatti naafe. Anis osoon jedhuu ji'a 9 xumuree mucaa garaa koo keessa jiru kana da'e. Abbaan manaa koo kun hangan mucaa kana da'utti guyyaa tokkoof illee fuula isaa narraa naannessee hin beeku. Baay'ee na jaalata, baay'een isa jaaladha. Sanaan booda mucaan dhuftee nu biraa teessu isaaf tole jechuufuu naan jedhan maatiin koo. Anis da'ee gaafan ji'a 5 guutuu gara maatii koottani malee maatii koo bira taa'ee gaafan ji'a 7 guutuu maatiin koo satti hin deebitu naan jedhan. Ati mucaan kun mucaa sii ta'u miti, kanaafuu ati nama biraatti heerumuu qabda naan jedhan. Ani egaa gaafan abbaa manaa koo kana biraa deemu waggaa 10 ta'uu haga turreet walitti deebina jennee imimmaanii wal gaggeessinee turre. Sanaan booda obsee maatii koo bira taa'uu hin dandeenye. Isaanis waan na didanii jiraniif halkan jalaa baheen daa'ima koo fudhee al lammaffaaf abbaa manaa koo kana biratti bade. Abbaan manaa koo kunis gaafa na argatu baay'ee gammadee. Sana booda abbaa kootiin shari'aa furdi beetii fi jaarsolii irratti madhee shari'aa furdi beetiin akka nikaanaaf godhu isa dirqamsiisan. Mucayyoon kun mucaa kana jaalatteetti yoo ta'e wanta ati gochuu qabdu nikaa hidhuu qofa. Kanaaf nikaa hidhuufi qabdaa jedhaniin. Innis tole jedhee karaa shari'aa furdi beetii yookiin mana murtii musliimaatiin nikaa koo naaf hidhee. Amma egaa aniif maatiin koo gargar baanee jirra. Maatiin koo kan fedhan kan biraati. Ani kanan jaaladhe nama kana. Kanaaf daandii garaagaraa irra buuneerra. Amma maatii koo dhabeeraa jechuudha. Jaalalli nu dursa waan ta'eef yoo aniif mucaan kun wal jaalannee bakka gaarii geenye maatiin keenya irra nu jibban boru nu jaalachuun isaa waan ta'eef
jedheen onnee guutuudhaan maatii koo boruutti amansiisuuf gara mucaa kanaa goree. Egaa amma manni murtiis nikaa keenya waan nu hidhee jiruuf aniif abbaan manaa koo kun mucaa keenya kana guddifachuu eegalle. Mucaan keenya gaafa guddatee waggaa 2 ta'u abbaan manaa koo kun aniif ati akkasitti taa'urraa ati biyya alaa deemitii takka nu dalagii deebinaan jedhe. Anis tole jedheen piroosii viizaa guutuu eegale. Sana boodas viizaan koo dafee naa deebuu dide. Abbaan manaa koo kunis kan keessi deebuu waan dideef ani deemuun qabaa naan jedhe. Anis rakkoon qabu egaa deemitii takka nu dalagii jedheen. Anis karaa seera alaa waan deemeef baay'ee daandii irratti rakkatee na jalaa dhukkubsatuyyuu rabbiin isa gargaaree Saudi Arabiyaa ga'ee waggaa 4 hojjetee akkuma waggaa arfansaa fixateen anis isa amansiisee gara biyya alaa deemu akkan qabu nitti hime. Innis maarree rakkoon qabu tolee koottu naan jedhe. Garuu bakki nan dhaqu naannoo inni jiraatu kana miti. Anis daa'ima koo obboleettii kootti kenneen gara biyya hambaatti malee. Waggaa 2 akkan hojjedheen wanta waggaa 2 hojjedhe kana akkaawuntii maatii koo irratti gashinaan jedha. Anis baay'ee waan is jaaladhuu fi isa manuuf waan waggaa 2 dalage kana hunda akkaawuntii maatii isaa irratti galchaa ture. Gaafa waggaa 2ffaa koo xumuru galiitii gara koo koottu naan jedhe. Ati dafteen dhuftu taanaan ani dubartii biraan fuudha naan jedhe. Anis baay'ee nan rifadhe. Maal ati bar kan na biraa deemteef dubartii biraa fuudhuuf osoo hin taane jireenya jijjiirraadhaa fi anarratti dubartii biraa laallachuun akkamiin sitti tolan jedheen. Anis hayyee erga jettee haa ta'u dafii galiitii gara koo koottu naan jedhe. Anis tole jedheen gara biyya galee daa'ima koo bira baatii 5 akkuman tureen gara isaa Saudi Arabiyaatti malee rabbi na gargaaree anis milkaa'ee nagaadhaan isa bira ga'e. Akkuma isa bira gaheen dubartii jechaa jiru kanaan wal fuudhuuf walii galanii waan jiraniif anaan hojii na dhorkee na reebuu fi na rakkisuu eegale. Akkasumas bilbila koo keessaa bilbiloota jiran hundumaa balleesse. Egaa isa bira ji'a 1 akkan tureen garaa koo keessatti ammas al lammaffaaf daa'imni hafe. Yeroo hundaa ana bira taa'ee waa'ee mudoo kiyyaa wanta nan hin qabne jedhee nama fuudhuu barbaadu yookiin dubartii biraa kanatti na hamata. Anis nama biraatti machuudhaaf bilbila tokkoyyuu hin qabu waan ta'eef obsee tanan taa'e. Rabbis na gargaaree ji'a 9 guutee mucaan garaa koo keessatti hafee fedha rabbiitiin dhalate. Ani hangan ji'a 9 guututti mana namaa keessa rakkachaa daa'ima garaana jiru kana nagaadhaan obboofan maallaqa hojjedhu hunda isatti kenna. Innis erga mucaan kun dhalatee booda maallaqa hojjettu hunda natti fidi. Natti finne taanaan mucaa kanas ni dhaabdaa naan jedha. Anis rakkina kana caalutu na muddata jedhee waan yaadeef akkasumas dhala koo dhabuurra jedhee waan tilmaameef waan hojjedhu hunduma isaa fuudheen isatti kenna. Inni maallaqa ani dalagu kana hunda isaa hamma ta'erraa naa kenneet kaan ofii fayyadama. Amma akkuma jedheyyuu dubartii jedhu kana faana bultii jaarrateera. Yeroo hundaa sinii kanaan jedha. Ani daa'ima koo guddisuufan obsee jiraachaa jira. Egaa kanarratti immoo maallaqan hojjedhu hundumaaf jedha. Isaaf jedhee maatii koos dhabeera. Isaafis ijoollee 2 daheera. Yaa obbolaa koo egaa sinitti agarsiisu osoo sin ta'eetii maallaqas dhoowwattaniit daa'ima keessan dhabdumoo daa'ima keessanis maallaqa keessanis fudhattaniit murtee biraa murteessitu laata? Mee yaada keessan naaf qoodaa. Daa'ima koo dhabuus hin barbaadu. Maallaqas isaaf kennuun fedhu. Kana lamaan keessaa tokko yoon goone garuu inni ana waliin jiraachuus nas jiraachisuun fedhu. Ana obboleettii keessan yaadaan dhiphatte Saudi Arabiyaarraa. Tole obboleettii koo seenaa kee waan nu qooddeef guddaa galatoomi. Daawwattoonni gammeetuubis seenaa obboleettii keenyaa akkuma dhaggeeffattaniin yaada keessan qoodaaf hin jedha. Anis egaa asirratti waa jedhu malee hin darbu. Yaa obboleettii koo nama kanaaf jettee maatii keessa dhabdeetta. San qofallee osoo hin taane jaalala dhugaa isaaf kennaa turte, isaaf kennaas jirta. Waan dalagatte hundumaa maatii isaa irratti illee ergaa turte. Egaa kana darbaa wanti siyaaf hin jiru. Ani akka kootti nama kana irra deddeebiitii maaliif akkas ta'a jedhee gaafadhu. Inni nama biraa faana bultii akka eegale yookiin jireenya eegale akka jirus dubbatteetta. Yaa ta'uyyuu malee namni kun sin baasu yoo ta'e yeroo kee waliin gubuun qabdu. Daa'ima kees fudhattee maallaqa kees isa dhorkattee jiraachuu ni dandeessa. Gama kamiinis ta'e gama kamiin daa'ima kees irraa fudhachuu hin danda'u. Kan dafqite immoo dafqa kee waan ta'eef hin kennu jechuuf mirga qabda. Kanaaf yaa obboleettii koo ani daa'ima kees maallaqa kees ittiin kenniiniin siin jedha.
daa'imni keessi jajjabaate jennaan atis akka barbaaddetti dalagattee jijjiiramuu waan dandeessuuf jechuudha. Kanaaf yaaduma jecha ulfaataas itti dubbata malee waan fidus hin qabu. Yoo barbaachisaas ta'ee seeratti matta. Egaa ani hammanumas siin jedha. Atirra deddeebiitii gorsiin erga gorsitee tankaarfinani jedhu kana yookiin kan biraallee malatteetti ce'uu dandeessa. Rabbi guddaan si haa gargaaru. Daawwattoonni Gammee Tuubii yeroo kamuu yaada keessan karaa WhatsApp fi Telegiraamiitiin nuuf qooduu dandeessu. Yaadni nuti asirratti walii qoodnu hedduu keenyaaf barnoota ta'a. Abbaa yaadaatiifis kallattii kenna. Kanaaf yaada keessa yeroo kamuu nuuf qoodaa. Baay'een isin jaaladha. Horaa bulaa deebana. Gammee Tuubiidha Oromiyaarraa.